Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarra akka foon jaallatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti bakka nagaan jiraattanii bakka nagaan eegdanii isiniin jedha. Uummata qaqqaalii uummata gaggaarii kenna. Har'a ammoo waan namoo gaaffii nama baay'ee qabadhee isiniif dhufee jira. Gaaffii nama baay'eetu jira. Nama baay'eetu waa'ee meeshaarra namoonni baay'een na gaafattanii turtanii. Kinoo har'a qabadhee isinii dhufee jira asinii dhufee jira. Gaaffiin keessan deebii asiniin argattan jedhee yaada. Namoonni baay'een meeshaa mana keessaa na gaafattanii deebii isinii hin deebisne dhiifama isiniin jedha. Koomentii irratti illee gaafattanii keessan illee na gaafattanii namoonni biraallee namoonni akkasitti gaaffii keessanitti qabdan deebii isiniif ta'e jedhee yaada. Meeshaa manaa keessaa jechuudha. Wantoota akka firiijii, algaa, qumsaaxinii, biffee kanuma kanaan wal qabate meeshaa mana keessaa kaawwan illee jechuudha. Isiniif hima kanneen hunda isaa isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Wantoota akka arbaa majlisii irra firiijiin sadarkaa garaagaraatu jira. Sadarkaa guddatu jira. Kaachi gadiitu jira. Guddichi 36,000 guddaan jechuudha. Guddaan inni guddaan sirriitti guddaa 36,000 ka 22,000 illee hin jira. Ka 10,000 wayiillee 9 illee hin jira jechuudha. Asumaan maashinni uffatamee cullee akkasumatti orijinaaliin jechuudha. Otomaatika ta'ee orijinaaliin biraandiin jechuudha. Inni tokkoffaan orijinaalitu jira. Inni sun birrii 36,000 jechuudha. Inni illee 36,000. Kanneen maleellee meeshaan kuuwwan illee hin jira. Wantoonni akka algaa kunniin algaan ka 40,035tu jira. Ka 40,000tu jira. Ka 30,000tu jira. Akkuma algaan wal caaluun jechuudha. Akkuma faashinii isaa algaan amma dhufe sunniin jechuudha. Ka gatii kanneen sunniin algaa pilaattii jechuudha. Algaa pilaattii amma dhufe kanneen jechuudha. Ka gatii kanaan argamu jechuudha. Algaa pilaattiidha. Algaa pilaattii amma dhufe saniin deebi'ee qumsaaxinii illee akkasuma. Qumsaaxinii illee mitirri tokko jechuudha. Mitirri tokko guutuun isaa balbala 2 qaba. Jalaan baakkooniin 2 illee hin ta'a. Ifa manarra taa'ee ka baakkooniin 3 illee hin jira. Inni sunillee haga 15,000ti jechuudha. Qumsaaxinii sun jechuudha. Ka balbala 3 illee barbaadan akkasuma gatiin hin dabala. Sanirra dabala malee qumsaaxinii babbareedaatu jira jechuudha. Filannoo keessaniin akka isin barbaadan filattanii jechuudha. Biffeelleen ka maastaawotii bicha 3 maazaniin jechuudha. Ta'amma dhufte sunniin garaa keessatti illee maastaawotii godhattee duubarraan illee maastaawotii qabdi jechuudha. Garaa keessan illee maastaawotii duubarraan illee maastaawotiidha. Ka keessaa sun meeshaan garaa keessaa sun akka bakka lamatti ka boota tokkochaan kaa'amu boota lamatti akka fakkaatee mul'atuuf qarqara jechuudha. Inni sun biffee bareedaa baay'ee bareedduu taate jechuudha. Haga 22,000tiin jira jechuudha. Biffeen akkasii jechuudha. Maastaawotiidha. Qaamni isii guutuun maastaawotii duubni isii illee garaan keessi illee duubarraan illee guutuun isaa maastaawotii waan ta'eef haga 22,000tiin jira jechuudha. Biffeen sunillee arbaa majlisii illee ka isin barbaadan hin jira. Ka jalaan illee sibiilli godhamee sibiila irra taa'u sun jechuudha. Inni suni kan mitira 40tu jira. Ka 30tu jira. Ka 35tu jira. Gatiin isaa illee garaagarumsa akkasumatti qaba jechuudha. Gatii isaa namoonni barbaadan namoonni bitachuu barbaadan guutuun keessan isiniif hima meeshaa barbaadan irratti. Gaaffii duraan na gaafatta warri na gaafataa turtan ka deebii hin arganne hoo jiraattan koomentii irratti naa barreessadha. Gaa isinii akkanuma qabadhe isiniif dhiyaadha isiniin jedha. Inni biraa immoo meeshaa mana keessaallee warroonni barbaadan jechuudha. Ka kanaan alaa jechuudha. Meeshaa mana keessaa ka duraan bitaa ture namoonni barbaadan jechuudha. Isiniif bitamaa akkasuma itti tuffee jira. Ammallee eeliin haarofte eeliin bareedni wayii dhufee jira. Birrii 8,500 jechuudha. Eelii bareedduudha. Akkuma eelii eelii Ameerikaatti namoonni tokko mastaa'u qansan jechuudha. Eelii 15,000 diizaayiniin isii diizaayinii masaniin yoo barbaadan irraa fuudhamee lafa kaa'amaa yoo barbaadan dhaaba irratti illee ta'a.
Eeliin sunillee namni barbaadda yoo jiraate dhufee jira. Hiiqaan kaawwan illee namoonni barbaadan akkasumatti jira jechuudha. Hiiqaa aadaallee yoo barbaadan jechuudha. Meeshaa aadaa isa torbaa walirra jechuudha. Meeshaan aadaa inni torbaa walirratti siinqee qabatee guutuun isaa jechuudha. Wanti tokko osoo irraa hin hafin birri 8,000 jechuudha. Meeshaan isaa guutuun callee garaagaraatu jira. Callee ashawaatu jira. Ashawaan sun isa tokkoffaadha. Callee aadaa abbaa gadaatu jira. Callee garaagaraatu jira jechuudha. Aynata hawaasa jira. Kanneen keessaa isin kan barbaadan maraxattanii kan barbaadaniin ajajachuu dandeettan jechuudha. Gaafin isin gaafataa turtan deebii isiniif ta'a jedhee yaada. Wantoota isin gaafataa turtan keessaa wanti isiniif hin himne hoo jiraate, wanti dagadhee jiru hoo jiraate koomentii irratti barreessaati isiniif dhufee qabadhee isiniif dhufa. Inni kunniin kana fakkaata. Namoonni gaafii biraa qabdanillee koomentii irratti barreessaa. Sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin irraanfatinaa. Deebii keessan isiniif deebisaa. Koomentii irratti naa barreessaa. Wanta kanaan alaa yoo qabaatan koomentii irra naa barreessaa. Kanaaf ammoo laayik gochuu keessan irraanfatinaa. Galatooma.